Maaltu si qonna idila kana? Duraan dursee obboleeyyan kiyya citaa irratti argamtan xiqqaa fi guddaan dhiiraa fi dhalaan keessan amma yeroo hirriibaa isaan biraa fi amma yeroo nama keessa jiru isaaniif guyyaa hundinuu keessan xiqqaa fi diimaa gurraacha osoo hin jenne assalaamu alaikum irra deebiin isin jechuu barbaada. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jaalalaa fi kabajaan ta'onni tiyarraa burqitee isin haadha qabduun jaa. Dhugaadha bu'aa bayii meeqa keessaa hin irraan tana tiktaakii kana keessa seenee wallaahi waa hedduudhaan itti muddame. Ani irraan tana dhufee saba kiyyaaf asitti ijoollee ispeeshaalii dargaggoo akka kiyyaa duratti argamee isaaniif fakkeenya ta'uun kiyyaa dhugaa dubbachuudhaaf hedduun itti gammada. Maaliif obboleessa keenya abdeelleen haa galatoomuu asirratti naaf hiree na dhiyeessuudhaaf hedduun gammadee. Maaliif waan biraatiif illee osoo hin kabajaa isaaf qabuu fi tanii saba kiyyaaf qabuuf har'a dhugaa namni yeroo hedduu zakii daalaas zakii meessa jira meeqamii je'ee hedduu yaaddawaa ture. Kanumaanuu asirratti na harkanii yaada jiruu fi nani waan kana dirqameetuma malee asirratti illee harkamee nama akkasitti illee garsiisuu fi neechuuf illee yani nama sooshaal miidiyaatti illee miti dhugaa dubbachuu fi laakiin immoo jaalalaa fi namuma gartee yaada tokko sirratti ibsachuu fedhuu fi yaada atummaan kunuu nama akkamii isuma kanaa umeen ilaallaa tiktaakuma kanaa nama hedduudhaatu maqaa isaatiin banatee jira. Mee inni hunuu kamii inni noo tiktaakii kana ni qabamu akkamii yaada jiru garte. Kanuma hundaafuu mee waanuma kanaa warra anummaan as bahee isaaniifis mee fakkeenyaa ta'u ani waa'ee tiktaakiitii fi waa'ee sooshaal miidiyaa kanallee hedduu raawwannan jiran yooniin seenee ilaalee feesbuukni sanilleen yeroo gargaarsaa fi haalli tokko onlaayinii irratti yoo wanni maxxanfamu laalumaa fi malee nama sooshaal miidiyaatii miti. Immoo warraan tana dhugaa dubbachuudhaaf tiktaakii jechuun dirree mu'asharaa jechuu obboleessa fi. Kanaaf har'a dirree mu'asharaa tanarratti argamee gaa amma warri gartee cicciree fuudhee sagalee tiyya tana gartee facaasuu fi kanatti hofluu fi kana qoosuufu si galtee warrummaan koomadiidha jaamtu uzuliyuu fi kasoonkoo fi jettu sunii fi hundinuu warraan tana gaa haa oowwifatanii jeeti. Jechuudhaaf ani dhugaa nama shabaabaa nama gartee nama hofluu fi jaalachuu nama simachuu nama hedduu kabajaa xiqqaa guddaa osoo hin jenne dhabaa fi qabaataa osoo hin jenne kutaadhaanii fi gandaanillee nama filuu miti. Immoo akkanatti saba kiyya dura taa'ee isaanii wajjin yaada tokko wal jechuun hedduu natti tola. Kanumaan wal qabsiisee immoo har'aan tana bu'aa hedduu takkaan na mudatee ani waan kanallee hin beeku immoo akkuma abdiin jeetti reefu isiniif tuqeetti ture waa'ee maqaa doktorummaa kana akkamii doktorummaa jennee zakii yaamnamu akkamii yaada jiru irratti gaafii dura hogguunanii geestii keessa seenu waan hin dhagaheen si'a. Osoo atiin dhufin dura dhiifamu osoo atiin dhufin dura maqaa baasaaf jennaani namu doktor Khaan Baabaa Khaan Haaji yaani doktorri heddummaannaan bas doktorummaa keessaa fudhannee nama kuno almost nama 4 irratti doktorummaa kana doktoreetii kabajaa siifan nu deemna nurraa fudhattaayii asumaanuu sin jenna mee akkam jedhu. Kana irratti deebisaa kan nu barbaada. Maaliif ani dhugaa dubbachuuf doktorummaa sin barbaadu waan muuxannoo ittiin qabne siifi gartee dhugaa namni amma asirratti oguu bahu ijoolleen keenya ni agarra doktoreetummaa kabajaa tagartee ittiin wal qoosanii fi kanuma abbaanii fi kanne tana taati. Namni immoo bifa biraatti gara biraatti illee akka biraa hubachuu waan danda'aniif ani
sanii yoo na yaamu baattan natti tola jeetii yaada dhiifama wajjin. Tole galatoomii Zakiin nama olii tana hin feene irraa takka haganan harkee keessatti Zakiin jalqaba irratti obboleessa keenya abbaa hiyyeessaa yeroo tante qaalii aarsaa gootee sagantaa tanarratti nuuf argamuu keetiif galata maqaa kiyyaa fi maqaa ummata daawwattoota kiyyaatiin galatoomisin jechuu barbaada. Egaa directii kama sagantaati seennaa gara sagantaa osoo hin seenne duratti Zakii waan jettu ni qabda. Sagantatti directii seenuu deemna amma firagaa fi deebii. Dhugaa dubbachuuf nama waliin jedhullee hin jiru immoo waan na mudaterraa tasbii tanaan fidadhee galtee. Maaliif bidatte Zakii tasbii? Dhugaa tasbiin tun wanni irratti dhuftee fi arra Zakiin paablika irra bahee namni arra akkuma reefu jeesanitti uzulliyuu fi maarree fi gartee kasoonkoo fi wii jechuun tun hundinuu arraan tana yaa rabbi afaan namaa jalaa na baasi jecha kiyyallee kan oofaanii bahu gartee kalaama namni illeen itti gammadu kagaltee dhiiraa dhalaa osoo hin jenne isaanilleen itti gammadan rabbi na haa godhu anallee haa tokkummaa namaatii fi jaalala namaaf raabsu rabbi na haa godhu yaada jedhu irratti kana fidadhee jechuu barbaadeeti kana hara sagantaa naafettan irratti deemuudhaaf kan qabu banuun dandeessa. Okay. Galatoomii ummata keenya galatoomaa ulfaadhaadha. Tattaaffii ammallee itti fufaadha. Isin hojii teessan anis hojii tiyyan jalqabaa. Zakiinis waan gaafatame irratti dhaabbatee inshallah deebisaa gaggaarii akka nu deebisu abdii qabna. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaan afeerraa keenya sagantaa bareedduudha. Galatoomaa ulfaadhaadha. Tole mee jalqaba irratti Zakiin eenyu maqaa kan kee guutuu yeroo takka do not disturbing godha telefoonni kiyyanarra bilbilamu jira daqiiqa takka na obsaadha dhiifama yeroo takka. Okay, difama. Thank you Sadiq galatoma warren Zakii. Asmaanu dhaamsi lammadaa challenge inni kanname namni ol seentan hundi Zakii follow godhu akka hin daganne 4,800 irra jira follow godhaadha. Tole mee jalqaba irratti maqaa kan kee guutuu Zakiin eenyu? Zakiin eessatti dhalate? Sanbooda biyya baqaa eessa jiraate? Amma hoo eessa jira Zakiin? Maqaan kiyya Zakii Muhammad Idrisi Ikin daladhe magaalaa Harmayaa ana Harargee Bahaa bikiniin biyya baqaatti Nairobi amma immoo bikiniin jiru magaalaa Dallas Texas Ameerikaadhaan jira yeroodhaaf. Galatoom jalqaba gaafa biyyarraa baatu bara kam turte? Bara kam ture akkasumatti umriin tantee meeqa turte gaafa san gaafa karaa biyya baqaa deemtu? Dhugaa dubbachuuf yeroon ani biyyarraa deemu nama waggaa 8ti. Waggaa 8 biyyaa baate? Maaltu si mudate karaa kanatti yeroo deemtu achirraa kaatee aga Naayiroobii ga'uuf? Maaliin makiinaa akkamii si dhiisan umrii xiqqoo saniin? Ani akkootiyaa fi habootiyaa wajjin biyyarraa ka'ee karaa Naayiroobii dhufe. Yeroo sanitti Indegee jaaniini xayyaara xiqqaa tokko jira kan amma 12 fuudhu. Saniini karaa Moyyaaleetiin achirraa horree Naayiroobii seenne. Yeroo sanitti wanni nama jette karaa kana hagaa Naayiroobii jirutti wanni akka hin jiru jechuudha. Allatummaan inni nagayaan dhufee alhamdulillah. Maashaallah. Zakiin ijoollummaa isaa akkamitti dabarse? Maal irratti dabarse jetti gaafiin? Akkamiin dabarsite ijoollummaan kee? Ani ijoollummaa irraa eegalee hedduu nama daldala yookaan nagdatu waa godhuu jaallatu. Jalqaba eegaan irraa bee Naayiroobiitti dhufee barnootaan eegalee
Usumaan barnoota barachaa jiruutiin gidduunis daldala nagada gartee ifumaaf achi keessa waa gurguranii fi waa bitee yaalaa erguu itti galee waan akkasiitiin eegalee daldaluma keessatti bareechuu dandeessan gabaabaa. Thank you. Sagalee jechuu jiran hordoftoonni sagalee zakkii jiranii sagaleen hin dhagahamu? Amma ni dhagahama. Yaa bilbila lafa wanna godhee jiranii sagalee isaan biraatti tole galatoom. Maaliif zakkii daalaas siin jedhu turan hawaasni siitu baafate moo maqaa kana hawaasaatu siif baase zakkii daalaasiin beekamta hawaasa biratti eenyutu siif baase maqaa kana? Akkuma beekamutti Daalaasiin magaalaa Texas keessa jirtu. Homaatu maqaa isaanii moggaase naa moggaase. Thank you. Ammallee sagalee jirame sagaleen irraa akkana qabees ni hojjaa isa ofirraa. Akkanatti amma silaa bikka maayikiisa waan wayii xiqqoo silaa jala keesse akka sagaleen danteesseen. Hayyee. Akkana bareeddu amma sagaleen silaa. Yaa abdii ati kamalee na gootee bari yaa obboleessa fi wanni beeyni nama beeytu jaani. Okay, amma ni dhagahama hordoftoota mee zakkii mee amma ni dhagahama. Dhagahama. Okay, qulqulluudha sagaleen ni dhagahama amma. Ati na dhageenyaan isaan ni dhagahanii maa rakkina qaba. Amma sinda amma bareeda. Okay. Galatoomii ulfaadhu mee zakkiin karaa miidiyaadhaa akkamitti dhufuu dandeesse? Dhufi jennaan immoo dhufiinsa hawaasaan yookiin uummata biraatiin addaa dhufte. Dhufiinsa hawaasa keetii irratti maallaqa dhangalaasuu miidiyaa irratti pootoon dantee mul'annaan zakkii nagana kan. Pootoo dantee agarraan zakkii nagana kan. So dhufiinsa addaatiin dhuftee miidiyaa kana immoo dhufi jennaan bikka takkatti garagalchite. Zakkiin akkamitti karaa miidiyaa kana dhufuu danda'e jalqaba? Akkasumatti eefuma miidiyaa irratti dhufe zakkiin hawaasa isaatiif gumaacha ka'ee gale nuti gaa miidiyuma irratti agarutti jirra mee kanaan wal qabatee jalqaba akkamitti akka karaa miidiyaa irratti namni akkanatti baasuu danda'e kanaan wal qabatee nu himi dura. Jalqaba waan hundinuu rabbuma biraahi. Ani dhugaa dubbachuudhaaf yeroo duraatiif namni qilleensa irratti na baase jaafeetu asinillee isa galateeffachuu barbaada. Waan paablika irra na baaseef osoo hin ta'in galateeffannuu gartee nama tokko guyyaa tokko tola si oolee yookaan hawaasa kee biratti si baase galateeffamuu waan qabuuf malee as keessatti ani baasuullee barbaadeetii miti yeroo hedduu innilleen waan osoo anaa fi inni osoo waliin beeyne duratti waan hedduu taniinan godhaa ture jira jechuudha osoo paablikaa irratti hin baane duratti jechuudha. Kan amma inni waan kana hawaasaaf fakkeenya taataa waan kana immoo si jalaan illee gartee namoota miidhaa ijoollee dargaggoota akka keenyaa kunilleen barnoota irraa fudhachuu dandeenya abbootii qabeenyaatii fi ilmuma namaatiifuu ati gartee tola ooltummaa ta'e sana beekuun hedduu gaariidha jee waan anis yaada san qabuu fi bifa sooshaal miidiyaatti yoo dhufte hedduu bareedanaan jennaaniin seene malee ani keessa kanallee waan hin dalaguu fi waan hin godhullee asirratti baasuu fi bu'aan asirraa harkadhullee hin jiru immoo yaallummaan kiyya hawaasni kiyyaa fi namni keenya ilmuma namaatu jechuu gartee ilma Oromoos ta'e kasaba biraatis ta'e Islaama ta'e Kiristaana ta'e waaqeffataa ta'e nama kana hunda osoon addaan hin fille bikki rakkinni itti argamee fi bikki itti gargaarsatti barbaachisamutti waan natti dhagahame waan anis ilma namaa ta'ee gartee dhaladheef jecha nama rakkatu haga dandeettii xiyyaatti humaan gargaaraa warra binaalaaf jechuufiin waan kanaaf seenee gabaabumatti ani yeroo duraatiif Jaafarii haa waan sooshaal miidiyaa irratti na baate wanni inni sitti irratti yeroo duraatiif fakkeenya namaaf ta'uu danda'a hajii irra na baase haadha tiyya isii quban qabne isii manaa fi
makiinaa fi waan takka isii duuba godheetiin akkasii surprise isii godhe. Surprise sanuu isaatuutu deemee waan san irra na gargaaree na onneechuu ture. Kanaaf ilmi ani sallee gara dhuunfachuu fadhu. Thank you. Galatoomii jennaan jaafeen asumaanu. Mee of duuban si deebisaa jireenya kan kee keessatti dalagaan gata aantummaan ati dalaydee or wanni chaalenjiin dalaga irratti si qunnamtee dalagaan ati irraa gad aantu mana namaa taatoo waan addaa waan xiqqaan ati dalayte kan yaadattu keessaa ni jira. Jalqaba Naayiroobitti gaafa namichi nama Isha makaddaa kana biyya alaa erguu unsiilee biyya Arabaa tana tagartee gaarisaa lojjaaniin ganda Somaalotaa sanii gurguramtu jira. Waan gartee gawaalee adda addaa kanaan fuudhee ergaa ture karaa biyya alaatiif Austraaliyaa, Kanadaa, Ameerikaa, UK kana kanaan erguu ture. Kana wani nani jalqaba hojiirraa eegalee. Thank you. Zakkiin dhalataadhaan naannoon dhalataa Harargeeti. Ani immoo hanga arketti Zakkiin yeroo gargaarsi jiru naannoo hunda bakka hunda ni dhaabbata. Namoonni tokko immoo yeroon arku viidiyoolee garaagaraa Zakkiin gandummaa qabaa naannoo Harargee malee hin gargaaru jaan. San irratti Zakkii maal jettu? Yeroo uummanni rakkate ati rakkataa Harargee qofa bira dhaabbattamoo rakkataa hunda bira jirta? Dhugaa dubbachuuf abdii waan namni asirrattis arguu danda'u. Ta'usoo namni asirratti arginaan dhuunfattee keessaan godhuustu irra hedduudha. Walumaa galatti waan nama akkuma reefu jeetii Islaamaa, Kiristaanaa, Waaqeffataadha, Oromoodha, Amaaraa, Soomaaleedha, saba biraati jee nama hin filu. Nama hundaa waan ijuma takka ilaaleetiin gargaara. Thank you. Galatoomii namoonni waan kana dhageessan viidiyoo biraatu ni gootanii viidiyoo akkanaadha reekoordii godhadhaa fi bakka hunda waliin gahaadha because ololli akkanaa yeroo garii ni deema waan ta'eef tole galatoomii. Asumaanuu waan tokkoon dhagee uummanni manaa warreen koomantiin jidduun sagalee akkana jettan sagaleen dhikkitti akka dhaga'amu waan harkutti jira. Please yoo dandeessan koomantiilee akkasii godhinaadha dhiifaman of kolchaadha. Mee asumaanuu Zakkii waan tokkoon dhagee Zakkiin mudannoo boqottuu isa mudattee takkaatu jira jedhanii na himanii. Dooraala Ameerikaa 600 ol maatiin isaatiin jalaa dhorkamee akkasumatti karaa maallaqa Itoophiyaatti yeroo deebisnu karaa miiliyoona 100 waan tilmaamamu jalaa qabaniiti akka malee godhanii jaan sun immoo maatuma keessaan wanni akkanaadha irratti tahee jaan Zakkii wanni kun hagam takka dhugaadha wanni akkanaa mudannoon akkanaa si mudatee maallaqa hagana gahu namni akkamitti nama dhorkachuu danda'a san booda akkamitti haate maaltu si mudate waan kanarraa wanni kun jalqaba dhugaadha yoo dhugaate akkamitti ka'uu dandeessee maaltu irraa si mudatee maal irraa baratte waan kanarraa? Dhugaadha wanni sanii ni jira madura interview gabaabduu jaafetuuf na godhe irratti illee ibseetiin ture immoo gad fageenyaan yoo nama dubbadhe nama hundaatillee barnoota ta'a. Dhugaa ani aanaa kiyya nama na dhiyaatu jaarsa isiitii fi habootiya maqaa isaanii illee asirra dhahuu hin barbaadu. Gabaabutti habootiya jaarsa isiitii. Waan kanaan amaanaadhaan maallaqa kanallee kan osoon isaanitti hin kanniin dura beeki maallaqni kun nama alagaa nama dhalaadhaa sigaltee isilleen haa galatumtu saadaa jaaniini haadha warraa Zakariyaati magaaluma nuti jiraannu kana keessa jirtu isilleen dhugaa dubbachuuf asiinillee galatumfachuun barbaada. Maaliif isiin tun obboleettuma rabbiiti nama kuma faamiliitti walitti dhiyaannu. Kana bira yoo xiqqaate waggaa caalaadha malee inni kun isin bira ta'aa ture. Anamma gaa haalli yeroo sanitti naaf mijaa waan turre isin biraa illee fuudheetiin akkasitti isilleen nama amanamu jettee yaaddu nama habooti jettee amanu hedduun faamilii hedduun qaba baay'ee asirraa Kanadaa fi Ameerikaa hedduu jira.
So nama masla family ti kaysa namni nama bira khayyad je ya de kunilleen isilleen nama amanamaadha. So uma rakkina hin qabu yoo egaa isi bira kaayituu barbaadde isii san bira jetteetiti maqaa isiitis naa dhoytee anillee inni sun biraan kaa'u deeme akkasii waan san fudhee biraan kaayeetiif ijaarsa abooti jaa kana bira jechuudha. Fuudheetti geessee yeroo sanitti nama gartee ani family kiyyaa aanaa kiyyaa nama gartee waan hunda daran caalaa anaaf ta'u